Ashama arkafune kabjamtoota fi daawwattoota free show akam jirtu nagaa keessanii fayyaadha jirtu jajjabaatu isiniin jecha harree jechuudha sagantaa addaatiin isiniif dhufe sagantaan addaa sunis jechuudha hayyoota biyya keessatti yeroo ammaa kana mana hidhaatii baafamaaran hayyoota duraan mana hidhaa keessatti hiraarfamaa turan irraa kanan dubbadhu ta'a akkasumas immoo baqattoota Oromoo biyya Suudi Arabiyaatti imalanii jechuudha achi keessatti jireenyaaf jiru gadadoo jiraataa jechuudha baraa keessa fiiskifamanii akkasiin waraabessi duuka gadhiifamaa jiran guutummaan guutuutti irraan isiniif dubbadha akkasumas immoo yaadannoo Haacaaluu Hundeessaatiif kan jedhu jechuudha albama maal mallisaa kan jedhu irraas dubbachuun barbaada qophiin maal mallisaa akkamiin yaadannoo Haacaaluu Hundeessaatiif biyyoota garaa garaatti gaggeeffamaara maaliin gaggeeffamaara akkamti gaggeeffamaara yaadannoon sun yaadannoo akkamii seerurraa dubbachuun barbaada akkasumas immoo biyya keessatti filannoo taasifamee darbe kana haala kamiin xumurame isa jedhu guutummaan guutuutti isiniifan kaasa kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu wajjin taasisaniin jenna akkasumas immoo namoonni kanaan dura chaanaalii kanaaf haaraa osoo hin ta'in maatii taataniirtan like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna viidiyoo kana hanga dhuma akka daawwattan yeroo daawwattanitti waan gaarii keessa akka argattan abdii qabna kanaaf nu wajjin ta'a isiniin jenna. Egaan biyya keessatti yeroo ammaa kana jechuudha mootummaan bilchiginnaa jechuudha akkuma hin taane ta'ee jechuudha hayyoota kana filannoodha filatamee guyyaa tokko faaratti jechuudha hayyoota Oromoo mana hidhaatii baasuu jalqabeera jechuudha. Isaan duratti maaf hin baafne see dhugaa fi akkeessatti viidiyoo kana keessatti isiniifan kaasaa hanga dhumaan wajjin ta'a. Mootummaan bilchiginnaa jechuun yookaan immoo wayyaanee inni lammaffaan kun jechuudha yeroo ammaa kanatti jechuudha filannoo sana akka moohuudhaaf abdii qabu jechuudha moohuudhaaf waan hundaa guuttatee jiru guutummaan guutuutti duraan dursee hojii isaa xumuree jira jechuudha. Filannoo keessaayis dhaabota gurguddaa Oromoon qabdu hangisee hambisee jechuudha dhaabota ofii itti amane dhaabota namuu hadha jedhee jechuudha afaan guuttatee kanaan dura itti hojjetaa ture kanaan dura hojjetee darbe guutummaan guutuutti hirmaachisee warroota hin mo'adhu jedhe immoo filannoo kanarraa hambiseera jechuudha. Erga filannoo kanarraa hambisee immoo filannoo kana duraan hojjetee darbeetti filannoo kana guutummaan guutuutti darbuu isaa mirkaneeffatee taa'eera. Mootummaan kun mootummaa uummata Oromoo qofa cabsaaru osoo hin taane mootummaa biyyattii fayyaasii diigee dabsaaru ta'uusaa asumarraan namaa galee jechuudha. Filannoon bilisa ta'e filannoon dimokiraatawaan biyyattii keessatti adeemsifamaa hin jiru gara fuulduraattis adeemsifamuufis hin jiru jechuun ni danda'ama jechuudha. Maaliif filannoon kanaan dura godhamee darbe guutummaan guutuutti yooma ta'e iyyuu mo'atamee ka'e jechuudha akkaataan itti hatamu hatamee jechuudha. Mootummaan darbuu qabu darba malee jechuudha kanaan dura hojjetamee wanti darbu tokko inni kun garuu guutummaan guutuutti filannoo isaa jechuudha duraan hojjetee waa hundaa guuttatee darbe jechuudha. Dhaabota ittiin amanne dhaabota hin mo'adhu jedhee jala sararee jiru guutummaan guutuutti irraa hambise jechuudha. Adda bilisummaa Oromoon jiru KFO'n jiru guutummaan guutuutti dhaabni Oromoon qabdu hin hirmaanne jechuun ni danda'ama. Kana jechuun maanni dhaaba sana hin mo'atu hin mo'adhu jedhee ofitti amanee jira jechuudha. Dhaabni sun keessaa haqamee dhaabni akka Izeemaa dhaabni akka maal innaat paartii seenuun waan akkasii wajjiniin dorgomee jechuudha. Isaan silaan jiran dhibba keessaa parsantii tokko parsantii lama guutummaan guutuutti mo'atee darbeera jedhee labsate jechuudha yeroo ammaa kana. Achiin immoo maanni dhaabota hayyoota Oromoo warroota mana hidhaa jiran warroota akka Abdii Raggaasaa warroota akka Iyyaazoo Kabbabaa jechuudha. Mana hidhaa kan duraan jiran osoo filannoon kun hin gahiniin hin baasu ture too dhimmummaa qabaate filannoon filatamee akka haadhaa filatamee borontamuu baase jechuudha. Kana jechuun maanni filannoo kanarratti tarii gufuu ta'uu isa jedhu yookaan shakkii keessaa qabu duraan kan ka'e akkasitti fudhateeti kan uummata kana kanatti godhe jechuudha abboota. Hayyoonni Oromoo guutummaan guutuutti mana hidhaa jiraachuun beekamaadha. Ammas taanaan mana hidhaa keessa hayyoota Oromooti. Manni hidhaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana jiru afaan Oromoo dubbata jechuudha. Hayyoonni Oromoo achi jirani, aktiivistiin achi jira, beektonni achi jira, guutummaan guutuutti goototni Oromoo mana hidhaa sana keessa guutee jiru hayyootaaf gootota Oromooti jechuudha. Saboonni biraa xiqqoodha.
saboonni biraa harki caalu saboota Oromooti jechuudha. Saboota Oromoo kana keessaa hangafoota, hayyootaa fi aktiivistoota qabeeti kan mootummaan kun yeroo ammaa kana hidhee jiru. Kana jechuun maanni uummata Oromoo kana daguugee balleessuudhaaf wanti inni karoorfatee jiru sirna duraanii sirna nama nyaataa Minilik duraanii jechuudha deebisuudhaaf wanti inni godhaa hin jiru jechuudha. Sirni amma mootummaan Itoophiyaatti hin bulchaa jiru. Kanaaf biyyattii keessatti rakkoon dimokiraasii jira, rakkoon saba walqixxummaan ilaaluu jira, rakkoon ofitti amanamummaa dhabuu jira. Rakkoon kun rakkoo biyyattii uummata saba tokko diiguu osoo hin taane rakkoo uummata Itoophiyaa guutuu diigu ta'ee argameera jechuudha yeroo ammaa kanatti. Maaliif rakkoon dimokiraasii rakkoo biyyattii diiga, rakkoon walqixxummaan ilaaluu dhabuu rakkoo biyyattii diiga. Biyyattiin yeroo ammaa kanatti caban jirre cabaatti. Kasaaraan jirre keessa galtee jechuudha biyya Itoophiyaa biyyi jedhamtu dhabamuuf deemte jechuudha. Akkuma jedhe waggaa kurnan isaa guuttatee bu'aara. Waggaa kurnan kana keessatti maaltu ta'asa jedhu hundi namaa tilmaamuu hin danda'a jechuudha. Hawaasni dhuma, dhaabonni Oromoon qabdu ni balleeffamu. Uummanni Oromoo daguuggaadhaan geppoon isaa daangaan isaa saamamee uummata biraatiin nyaatama. Walqixxummaan uummata sabaaf sablammoota biroo ni diigama. Amantaa wal qooduu dhufa. Amantaa walitti nammee namni wal fixa. Akkasiin jechuudha biyyattiin sabaaf sablammoonni biyyattii keessatti gara fuulduraatti walitti ka'ee wal fixa. Akkamitti wal fixa ta'eeru immoo gabaabumatti isin ibsuun barbaada. Akkamitti wal fixa? Mootummaan kun uummata kana laamsessuuf saba Oromoo kana laamsessuuf jechuudha dhaqee uummata warroota obboleewwan keenya amantaa kiristaanaa yookaan amantaa pirootestaantii amantaa wanta akkasii hordofan dhaqee manatti guba, dhaqee mana jaraa balleessa, dhaqee daa'ima balleessa, dhaqee uummata isaanii ajjeesa. Akkasiin jechuudha uummata Oromoota akkana siinti godhaara, uummata musliimaata akkana siinti godhaara jedhee uummata musliimaa, uummata kiristaanaa, uummata wal nyaachisuuf ta'a jechuudha. Biyyattii keessatti immoo kan wal kabajee jiraatu hanga yoonaatti uummata musliimaa, uummata kiristaanaa, uummata pirootestaantii, uummanni Oromoo kan jedhame uummata nagayaa, uummata wal kabajee jiraatu, uummata yeroo du'aa walitti deemu, uummata yeroo gammachuu walitti deemu, uummata yeroo gaddaa walitti deemu ta'ee yeroo jaarraa meeqa deemsee jechuudha uummanni biraayyuu nurraa barnoota addaa fudhataa deemedha. Wanta kana cabsee balleessuudhaaf mootummaan wanti inni godhu gara fuulduraatti ofii balleessee uummata kanarra kaa'aa uummanni kun akka inni wal nyaatu godha jechuudha. Kanaaf wanti mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kanarra jiru wanta badaati jechuun ni danda'ama jechuudha. Amma yeroo gara Suudi Arabiyaatti yeroo darbu immoo warroota Suudi Arabiyaa keessatti sagalee ta'uufiin danda'amu jechuudha. Baqattoota Suudi Arabiyaa keessa jechuudha baraa keessa deemanii reetti eegaa jechuudha, gaala eegaa jechuudha, abaaboo adda addaatti bishaan obaasaa jechuudha. Baraa keessatti rakkinaan maatii isaanii gargaaruudhaaf jechuudha gara sana deemanii jechuudha. Yeroo ammaa kana mootummaa Suudi Arabiyaatiin ajjeefamaa, calleeffamaa, hidhamaa, rukutamaa, bineensi duuka gadhiifamaa jechuudha. Yeroo ammaa kana waan nama baay'ee nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Mootummaan Suudi Arabiyaa yeroo ammaa kanatti wanti inni godhaa jiru, wanti inni hojjetaa jiru daa'ima qabee daa'ima haadholii jalaa saamuu, abbootii baraa keessa fiiskee bineensatti gadhiisee bineensa qabee bineensa akka inni ajjeesu gochuu, mana hidhaa shumeezii maal jettan kanatti haree jechuudha. Ijoollee bishaan dhowwatee nyaanni hin jiru, bishaan hin jiru. Akkasiin jechuudha kan gubatte kan ho'ii fixe jechuudha. Achi keessatti rakkattee jechuudha ijoolleen Oromoo, ijoolleen Itoophiyaa, ijoolleen sabaaf sablammoonni biyya keenyaa jechuudha gara isaanitti kan godaanan rakkina guddaa keessa jiru jechuudha. Rakkina kana koominitiin Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa maal eegasee jedhu mootummaarraa eeyyama gaafataarra jechuun isaanii ni yaadatama. Mootummaarraa akkam namni mootummaa Itoophiyaarraa akkam namni biyya isaa tokko biyya sana keessatti rakkatee jenna akkamitti mootummaa Itoophiyaarraa eeyyamni gaafatama. Wanti koominitiin Itoophiyaa jedhamee achi kaa'ameef rakkoo biyya sana keessatti baqataa Oromoo irratti uumamu
akka inni bira dhaabbatu akka inni ilaalee furu akka inni mootummaa biyya sanaa wajjin taa'ee gattaa'ee rakkina sana furuudhaaf achi kaa'ame. Erga achi kaa'ame akkamitti mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyama gaafata? Akkamitti wanta kanaa raawwatama? Rakkoon kun yeroo dhufutti akkamitti mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyama gaafanna jedhama. Mootummaan Itoophiyaas mootummaan Suudiis wal ta'anii jechuudha. Yeroo ammaa kana wal ta'anii jechuudha. Ummata kana rakkisanii mootummaan Suudiitiin walii galee jechuudha. Akka ijoolleen sun biyya galtee biyyattis mana hidhaa galtudha kan irratti hojjetamee yeroo ammaa kana hojjetamee mootummaa Suudii fi Itoophiyaa gidduu walii galtee jiru jechuudha. Kana akkasiin achi keessan teenya akkasiin rakkoo biyyattis galtee hidhamtu kan godhaaru mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa Suudiitiin kan walii galtee qaba jechuudha. Kanaaf osoo dhiifamee jechuudha ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jirtu jechuudha. Sagalee ta'ame isa jedhuun qaba. Mootummaan Itoophiyaas tuuquu wanta kanatti yaade saba isaa, ilmaan isaa, ijoollee isaa fixuurraa dhugaa harka meeqa jechuudha. Mallasiin wayya jechuudha gabaabumatti. Maaliif hankoo feestaaliin baanii jetti yeroo yeroo shaanxaan galu na gammachiise jetti mallas. Biyya namaa keessatti immoo tokkollee duutu akkan isin dhimne beekaa jettee dubbataa turte jechuudha mallas. Kanaan dura inni kun garuu akkasiin dhumtudha kan inni hojjetaa jiru. Akkasiin badduudha kan inni hojjetaa jiru. Akkasiin laamshaatudha. Akkasiin maatiirraa adda baatee jiraatudha. Akkasiin akka biyya namaatti akkasiin hin deemne kan godhaa jiru. Biyya keessatti rakkifamaa biyya namaatti rakkifamoo jechuun mootummaa kanarraa jalqabe jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa otootti yaadee jechuudha. Lammii isaa kana nageenyaan fudhatee jechuudha. Biyyatti galchee jechuudha. Rakkina kana keessaa baasuudhaaf manas kennee fi lafas kennee fi wanta jarri dhabanii dhufan guutummaan guutee fi akkasiin biyya sana keessa teessu gochuun ni danda'a. Kanammoo godhu yeroo fuudhee galee ati maal hojjetaa turte? Maali qorannoo adda addaatti godhee mana hidhaa galchuudhaaf kan inni hojjetaa jiru jechuudha. Waan akkanaatu mootummaa Itoophiyaa irraa gaggeeffamaa jira. Mootummaa Itoophiyaa osoo waan kanatti yaade seenuu qaba. Haasaan keenya gara biraa jechuudha. Artist Haacaaluu Hundeessaa jechuudha. Artistii qofa osoo hin taane goota hayyuu fi beekaa Oromoon qabdu kan gootummaan jechuudha ummata isaatiif of kennee jechuudha. Sodaa tokko malee aarsaa guddaa saba guddaa kanaaf kaffalee ta'uun eenyuun beeka. Yeroo ammaa kana cabni isaa duuti isaa jechuudha ummata Oromoo madaa ta'ee jechuudha yeroo hunda akka dhullaa akka garaa keessaa akka iitaatti jechuudha kan ummata Oromoo kana dhukkubu du'aa artist Haacaaluu Hundeessaati jechuudha. Artisti Haacaaluu Hundeessaa kun saba isaatiif waan guddaa godheera. Saba isaatiif wanti hin goone yoo jiraate waan hin godhamne maal jedhee isin ibsa hin jiru jechuu hin danda'amu. Artist Haacaaluu Hundeessaa saba kanaaf waan guddaa godheera. Saba kanarraa immoo wareegameera. Gadda guddaa immoo nuxxuumeera. Yeroo jiru sanatti jechuudha akka albamii maal mallisaa kan jedhu hojjetaa turee fi achirraa akka inni wareegame jechuudha. Kan guutummaan guutuutti amma dhiyeenya kana baaru yaadannoo artist Haacaaluu Hundeessaatiif jedhamee koonsartiin yookaan immoo albamni guddaan tokko akka Amaazoon irratti gurguramu achirratti gadhiifamee jechuudha. Akka inni gadhiifamu akka inni gurguramu akka immoo yuutuubiin tokko maqaa isaatiin banamee jechuudha. Sirboonni isaa duriirraa kaasee hanga yoona irratti fe'amu yuutuubiinis banamee jira. Peejiinis maqaa isaatiin banamee jira. Peejiin baname kun verifiitii raayitiitti goonee jechuudha. Bluebird jedhan itti goonee jechuudha akka namoonni irraan hanne yuutuubii isaas akka namoonni irraan hanne jabaannee jechuudha 500,000 700,000 miliyoona galchinee jechuudha. Bluebird akka shariikaan dhaabbanni yuutuubii fi dhaabbanni feesbuukii itti godhanuudhaaf qabsoon gaggeeffamaa jiru ammallee akka keenyatti waan xiqqaadha. YouTubein isaa hamma dheengadda baname hamma reef 7 tuudha jechuudha. Reef 7 tuudha. Akka Haacaaluutiin
YouTubein artist Hacaaluu Hundeessaa sila miliyoona tokko galee buluu qaba jechuudha halkan tokkotti miliyoona tokko cufee buluu qaba Blueberries itti gooneefi jechuudha wanto nurraa eegamu guutuusaa peejii isaatis waan hundaa irratti gadhiisuudhaaf akka namoonni dhuunfaatti jechuudha waan hin taane irratti gad hin dhiifne sirboonni isaa guutummaan guutuutti achirra gadhiifamee jechuudha namni dhuunfaan hin hogganamu amanamummaadhaan nama tokkotti kennamee jechuudha wanti kun galiin achirraa argamu akka galii maatii isaatiif ijoollee isaatii maatii isaatii haadha manaa isaatii ta'u akka irratti hojjechuudhaa fi akkasumas immoo artistii yaadannoo isaatiif jechuudha biyyoota garaa garaatti jechuudha wanti tokkoon godhamaa jira akka biyya Ameerikaatti godhamaa jira Kaanaadaatti godhamaa jira Awustiraaliyaatti godhamaa jira Ingiliziitti Jarmaniitti bakkoota garaa garaatti Faransii bakkoota addunyaa kana jiran irraa jechuudha yaadannoo isaatiif jedhamee godhamaa jira akka Afrikaatti immoo biyyi Misrii maal keessa jirti akka biyya Arabaatti Dubaay maal keessa jirti Quatar Beirut wanta adda addaa maalirra jirti South Africa maalirra jirti Kenya maalirra jirti seedhu asumaan viidiyoo jalatti waan akkanaatti jira jettanii kaa'uu dandeessu yaadannoo isaatiif jechuudha wanti hin godhamne hin jiru yaadannoo isaatiif sosochoonee wanta tokko gochuu qabna artist Hacaaluu Hundeessaa saba kanarraa kan inni wareegameef saba kanan kabajat tureeti jechuudha kanaaf yaadannoo isaatiif bakka jirtanutti akka yaadannoo isaa gootanutti isin jira YouTubeis isaa immoo subscribe Hacaaluu Hundeessaa jedhee jira subscribe gochuudhaan guddisaa isin jenna YouTube isaa description box jala commentii jalqabaarra isiniif hankaa achirraa fudhatanii gochuu dandeessu peejiin isaas akkasuma Hacaaluu Hundeessaa jedhee jira hundi keessanutti galaati jechuudha jajjabeessaa isin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan viidiyoo kana daawwadhaa isin jenna fayyaa ta'aa